Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan sin jechuudha gaafii kanatti ta'ee sin gaafachuu dhufe. Shamarreen biyya Arabaa gaafa biyyaa baatu kaanshii maatii koon jijjiiraa obboleessa koo obboleetti koon barsiisa jechuudhaan kaan immoo lafa bitadhee mana ijaarradhaa kaan konkolaataan bitadhaa kaan immoo jechuudha birrii ittiin galee nagaduun of jijjiiree galuufiin biyyaa bahe jetteetti kan biyyaa baate. Isheen biyya Arabaa dhufne gaa infattannee ol baanee gadi buunee jechuudha. Lafa binne mana ijaaramee jechuudha. Kuni keessattuu warri gaa'ela qabdanii ijoollee qabdan okay keessan rakkoon qabu. Garuu warri gaa'ela hin qabne yookiin immoo warri jaalallee qabdanii jechuudha. Mana ijaartaniitii xumurtaniitu miti mana ijaartanii xumurtan. Jalqaba irratti akka haala duratti jechuudha dubartiin qabeenya dhiiraatti dhadheedhama. Gizeen ammayyoomee hundinuu qixa hojjetee tattaafata jechuudha. Isaaniyyuu jireenyi ulfaateera waanta ta'eef jechuudha egaa. Innaa kan isiniin jechuu barbaade hani erga mana ijaartanii xumurtanii booda shamarran keessattuu gaa'ela hin qabne jaalallee qabdanii soofaa ol galchituu, firiijiin bittuu, biifeen bittuu, televezyiiniin bittuu waan ta'e hin bittuu jechuudha. Hin qexxu as ollaanii kanarra teessanii jechuudha. Eeshee ga'een dhiirachaa yookiin immoo ga'een abbaa manaa kee yookiin immoo jaalallee kee sanaa maalidha? Warri hiriyaa qabdan warri jaalallee qabdan isiniin jedha. Warra heerumtanii dhuftanii daa'ima qabdan sinii jijjiiruuf jireenya keessan haalonni isinitti ulfaannaan dhuftan mana keessan guuttachuu hin dandeessu jechuudha. Isaan kun maali? Immoo gatii dadhabbii kee yookiin immoo hojjetanii akkamitti akka fiduu danda'anii dhiirri inni wajjiniin jiraattu sun akkamitti bara? Hojjetee waan bakka buusee hin qabu. Dabqee waan bakka buusee hin qabu. Mee kanarratti deebiin barbaada isiniin jechuun barbaada. Asirra taa'anii jechuudha. Saaniyaa hin bituu, burcuqqoo hin bituu, waan ta'e hin bituu, inuma qexu jechuudha. Gaafan itti galee ittiin gala maal ta'e jedhu. Eeshinni jechuudha qambirra jedhee jechuudha gaafati dhattee dhufee gaboolee kanatti jechuudha abaaboo wayii harkatti sitti kennee jechuudha achi booddee jechuudha mudhii kee kana qabee sinaannessa jechuudha mudhii kee kana qabee sinaannesseetu si dhungatee ofitti si qabee viidiyoo wayii si waraabee jechuudha poostii si godha jechuudha. Inni silaa jechuudha muxxi sirraa gochuudhaaf jechuudha muxxi sirraa godhee gaafa fixee hundumayyuu jedhee soofaanis xuraa'ee firiijiinis moofachuu barbaadee wanti hundumtiyyuu akka haarichaa ta'uu baate immoo jechuudha ishii bira immoo dhaqee jechuudha kutabbaan keedha jechuudha. Maaliif jennaan dadhabee dabqisaa keessa hin jiru kaa garuu kan kee immoo dabqi keessa wanta jiruuf yeroo kamiyyuu baqa wanti kamiyyuu sitti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha gaamma sinittiin himaa hojjetee fiduu qaba dabqee fiduu qaba walqixxummaa yoo ta'e walqixxee hojjechuu qabdu. Warri biyya keessas jechuudha dhiirri bichaa akka dabquun barbaadina dhiirri biyya keessaa bichaa akka hojjetu hin barbaadina sinis hojjedha isattiin chaapistikii kuulii bittanii jechuudha handhuura keessan mul'ifachaa kanatti gaggabaabduu kana bittaniidhaanii jechuudha wantoota garaagaraa ixaa garaagaraa buusuudhaan hojii hojjedhaatee jijjiirama isiniin jechuun jaalladha. Shamarreen biyya Arabaa immoo jechuudha innaa wantoota garaagaraa kana hin balleessina bazawee dhiira maqaan dhayina sintu balleesse bakka kaashii jechuudha kana yaate waggaa 8 na jalaa nyaate waggaa 5 na jalaa nyaate maal hojjetate ati mee naxalaa caamaa tokko mee geeddaratu naxalaa caamaa ko sanitti agarsiisan ture sila xiqqooshii hin dabbaradheeni malee jechuudha. Hojjetee fiduu qaba dabqee fiduu qaba kan dabqee kan hojjetee haa nyaatu jedhamee jira malee kan taa'e miti. Inni mana caatii jala taa'ee mana bunaa jala taa'ee jechuudha waayifii isaa ilaalaa viidiyoo garaagaraa ilaalaa of bohaarsa ati immoo asii jechuudha madaamin ol waamtee gadi si waamtee jechuudha mataa kee si bowwaafachiifte as baatee immoo borummoo jechuudha iyyeeyyee jettee boochaa jechuudha hin boochaa jechuudha of guduun fidura of qabi birri harkatti hin qabatii wayirra kaayi waan boru si fayyadu waan boruuf sii ta'u jechuudha. Ishii waan boruuf sii ta'u irra keeyyadhu waan boru konya tokko sii kennuu danda'u wayii waan irraa nyaattee beela bahuu qabdu wayii. Har'aati jechuudha hodhuuti bakka hin bittu jechuudha sinis irraa hodhu kana ayyaanaan kana bitadhu qebettessee ta'e qebexxeree ta'e mudhinni ji'aan jechuudha. Irraa eegaa gaafa amma ishiin ji'aan itti kennite immoo ji'a walakkaa wayii torbee lama immoo calli jedha biiziin ta'e akkasiin ta'e qebexxesseen ta'e qebexxereen ta'edha sobee jechuudha sobee jechuudha.
Kanaafiyyuu isa dhugaan siniin jedhe of eeggannoo godhadhaasin. Of eeggannoo keessan bara umurii keessan asitti fixina. Waggaa 8 hojjedhe lafa meeshaa tokkitti iyyuu hin qabu. Haadha kootii fi abbaa kootiidhaaf mana ijaareera. Ani garuu waan tokkitti iyyuu hin qabu. Garuu nan dadhabe, galuu nan barbaada. Akkas ta'uu nan barbaada. Eessatti galta? Eessatti galtaa siin jedhame? Osoo hojjettee of jijjiiruu miti kan baate. Ati immoo garuu hojjettee of jijjiiruuf osoo hin taane jechuudha. Kan biraa jijjiirta asii mujujja jechuudha. Miilli keessi boba'aa, mataan keessi dhukkubaa, wanti hundumtiyyuu yaaddoo sitti ta'a. Osoo ati rafteen quufin alaarmiin sitti hiyyee akka kan koo warri taatan osoo nani rafee hin garagaliin alaarmiin cicicicicicii natti jetti qoy daqiiqaa tokko een xarqam godha gaaf kamiyyuu natti guyyaa jechuudha achitti. Isa kanaafiyyuu yeroon akkasiin jedhu ani wanni ta'e miti baazawee jechuudha. Na dubartiin immoo jechuudha biyya keessatti amtuudha, namaaf hin toltu, garaa hin laaftu jedhamteeyyuu gaafa biyya Arabaa kana geesse jechuudha. Wanti ta'e jechuudha arjummaatti naqa. Arjummaatti naqa jechuudha. Anamma arjummaa bakka lamattaan qoode. Arjummaan inni tokko isuma Rabbi namaaf kenne. Inni tokko immoo isatti seexanni eebba namaa nyaatu. Inni sitti baay'isu, inni arjummaa sitti baay'isu suni isatti dhaanii eebba kee burjaa jechuudha jedhee yaada jechuudha. Kanaafiyyuu akkas ta'uu hin qabu jechuudha. Barachaa deemuu qabaachuu qabdu siniin jechuu barbaada jechuudha. Warri immoo jechuudha asirra teessanii jechuudha nama amattan, nama arrabsitan, baqa maal jettan kana dhiisaati waliif kadhadhaa, wal jajjabeessaa, wal bukkee dhaabbadhaa. Kanadhaan namni kan jijjiiramu. Maleessaayi mi'a asirra teessanii hin qexiinaa. Gaafa biyya galtan ilaallattanii bareeda isaa kan sin bitattanii. Inni ollaan irratti sinii ilaaltanii bittanii biyya gaafa sin galtanii homaa tokkoyyuu faayidaa tokkoyyuu siniif hin qabu. Siniin jechuu barbaada. Humna keessan jechuudha allaattiin nyaachisina. Isa dhugaan siniin jedha humna keessan irratti dammaqa. Har'aa jechuudha ati waggaa 14 waggaa 15 biyya Arabaa keessa jirta. Isheen si booda dhuftee jechuudha mana gaarii ijaarrattee kawaan ishee gargaari gaa'ela gaarii qabattee dhala gaarii qabattee taa'aa jirti jechuudha. Ati yoom nama taata? Yoom nama taata? Yoom jijjiiramta? Yeroon kee yeroo ammaati.